Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Yeroo jalqabaatiif chaanaalii keenya dhaggeeffachaa kan jirtan sabiskiraayib gochuudhaan erga daqiiqaa tokko dhaggeeffattanii booda sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Yeroo baay'ee akkuma seenaniin gaafa laayikii godhanii fi sabiskiraayib godhan yuutuubiin irraa kaafataa biyaansi sekeendii 30 aga daqiiqaa tokko erga viidiyoo dhaggeeffannee booda laayikiif sabiskiraabii yoo goone nama sanaaf illee gaarii kan inni ta'u jechuudha. Garuu akkuma seenneen sabiskiraabii laayikiis goone yoo keessaa baane yuutuubiin irraa kaasaa jechuudha. Sababiin isaa viidiyoo sana hin dhaggeeffanne jedhee waan amanuuf jechuudha. Kanaaf akkuma daqiiqaa tokko dhaggeeffattaniin sabiskiraayib godhaa jechuudha. Laayik godhaa isiniin jedha. Barnoonni keenya guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufe yuutuubiin maal namaaf kaffala yookaas birrii eessaa fuudhee namaa kaffala kan jedhuun isin hubachiisuu barbaada. Inni lammaffaan immoo kaffaltiin nuuf kaffalu kanaa isteeppii meeqa keessa dabarreetu daftara keenya keessa irratti dabarfachuu dandeenya yookaas buuk akkaawuntii keenya irratti isteeppii meeqa keessa darbe kan inni nuuf galuu danda'u kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Wantoota kana lamaan amma xumuraatti viidiyoo utuu addaa hin kutiin yoo dhaggeeffattan isiniif gala waan ta'eef viidiyoo dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Jalqaba gara yuutuubii erga seenneen keessattuu namoonni haaraa taatan yookaas kana dura chaanaalii yuutuubii hojjechaa hin turre reefuu hojjechaa kan jirtan moonitaayizii namoonni hin taane barumsa baay'ee isin gargaarudha waan ta'eef utuu nan daddabarsitan ta'e gaariidha. Irra guddeessatti yuutuubiin akkuma jalqabneen sabiskiraabii 1000f sa'aatii 4000 nu gaafata. Erga kana guunnee booda kallattiidhumaan gara moonitaayizii ta'utti dabarraa jechuudha. Moonitaayizii ta'uu jechuun guutummaa guutuutti kaffaltii jalqabuu osoo hin taane moonitaayizii taane jechuun yuutuubii yookaas viidiyoo keenyarra beeksisi deemuu jalqabaa jechuudha. Beeksisni kun immoo eessaa dhufa kan jedhu amma fakkeenyaaf viidiyoo keenya keessaa bakka tokko dhaqeen isinitti agarsiisa. Viidiyoon dhaqee isinitti agarsiisu viidiyoo ofii kootiif hojjedhe waan ta'eef karaa yuutuub istiidiyoo seeneen isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf beeksisni erga moonii taane booda bilbila keenyarra dhufu kuni nuyi warra viidiyoo gadhiiseetu hin taane nama viidiyoo keenya daawwachaa jirurra dhaqee seenaa jechuudha. Fakkeenyaaf asumatti akka argaa jirtan warreen kun karaa itti nuti maallaqa argachuu dandeenyudha. Yeroo darbe viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture. Haa ta'uti beeksisni kun maalidha kan jedhudha har'a isin hubachiisuu kanan barbaade. Beeksisni kun fakkeenyaaf warshaan saamunaa tokko beeksifachuu yoo barbaade yuutuubiidhaaf kaffaltii kaffaleetu yuutuubii kanarratti akka warshaan saamunaa beeksifamu godhaa jechuudha. Ergas yuutuubiin immoo beeksisa warshaa saamunaa sana kallattiidhumaan fidee maal godhaa gara viidiyoo keenyaa irratti fe'aa jechuudha. Isa booda akka nuti ilaalleetiin saantiba tokkos haa ta'u waa tokko nuuf herregaa jechuudha. Egaa inni kunis akkaataa biyyootaatiin gargari. Biyya amma keessa jiru biyya Itoophiyaa keessatti VPN'dhaan malee gonkumaa beeksisii yuutuubii irra dhufuu hin danda'u. Akka barbaadetti yoon viidiyoo dhaggeeffadha illee beeksisii viidiyoo koorraa hin dhufuu jechuudha. Sababiin isaa biyyi keenya biyyoota beeksisa sana hordofanii galii adda addaa bituuf gurguruullee kan hin dandeenye waan taateef biyya hiyyeetti jedhamtee waan yaadamtuu fi hagammaatti beeksisii irra hin galuu jechuudha. Keessattuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko fudhadhee yoo isinitti agarsiise viidiyoo qofaatti jiru pileeyiliistii jalan seene viidiyoo tokko fudhadhee yoo isinitti agarsiise viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 11ti. Viidiyoon daqiiqaa 11 kun beeksisa irratti hidhamee jira. Beeksisni biyaansi daqiiqaa 11 waan ta'eef bakka hin barbaadetti irratti hidhachuu nan danda'a. Kunoo moonitaayizeeshinii onii godheen jira. Oofii godhee yoon viidiyoo kana gadhiise viidiyoon kun yoo amma barbaade viyuu miliyoona tokko argate illee saantiba tokko naaf hin lakkaa'u jechuudha. Sababiin isaa yuutuubiin beeksisoota warra beeksifatan dhaabbata irraati maallaqa argate kan namaaf kaffalu waan ta'eef dirqama bilbila keenya irratti beeksisni
hidhamuu qaba jechuudha. Bilbilli keenya immoo beeksisaa akka irratti hidhamuuf yookaas namni bilbila keenya yookaan viidiyoo keenya hawwatee akka ilaaluuf maal gochuu qabna? Viidiyoo keenya bareedaa gochuu qabna. Akka namni seeraan ilaalu, akka namni hawwatee ilaalu gochuu qabna jechuudha. Namoonni tokko tokko gaafa beeksisni sitti dhufu beeksisa sana X gootanii keessaa baatu. Gaafa X gootanii keessaa baatan namticha abbaa viidiyoo sana hin fayyadu jechuudha. Viidiyoo sana ilaaluun keessan hin fayyadu. Beeksisa ishee isin ilaaltan sanatu namticha sana fayyada malee jechuudha. Isa booda maallaqa keessan akkuma beekamu naannoo analyst kan jedhu kana keessa gaafa seentanii asitti walittis ni qabaa jechuudha. Walittis ni qaba. Meeqa guyyaadhaan waama herregamaa oolus ni intinaa ta'a jechuudha. Egaa isa booda maallaqa keessan kana baafachuudhaaf egaa isteeppii lammaffaa erga yuutuubiin haala kanaatiin nuu kaffala ta'eeti akkaataa kamiitiin immoo baafannaa jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee dhimma adisensii yeroo baay'ee kaafnee haasofnu adisensiin eessaan akka dhufu maal akka ta'u nama rakkisuu danda'a. Adisensiin kiroomiyaa keenya keessa seennee adisensi.com jennee gaafa barreessinu kallattiidhumaan adisensii keenya nuu fidaa jechuudha. Yoo kana dura irratti hidhannee jirra ta'e. Inni hidhanne taanaan immoo lakkoofsuma kanaan dura ittiin yuutuubii bananne yookaas iimeelicha jechuudha. Isaan seennee banannaa jechuudha. Kanaaf amma adisensi.com jedheen seenaa jechuudha. adisensi.com. Amma fakkeenyaaf asirraa adisensii kan kootu jira waan ta'eef inni kun egaa karaa ittiin kaffaltii argadhu yookaan kun buuk akkaawuntii koo jechuun hin danda'ama akka yuutuubiitti buuk akkaawuntii kooti jedhee tilmaamuun nan danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara kana yoo dhufne bakka itti maallaqni keenya nuuf kaawwamudha jechuudha. Payment info kana jala dhufne yoo ilaalle bakka itti maallaqa keenya akkaataa itti kana dura guunne itti ilaalluudha. Egaa as jalatti buuk akkaawuntii keenya guuttanna. Buuk akkaawuntii keenya erga guuttanne booda kallattiidhaan gara maallaqa keenyaa itti dabarfannaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun bakki kun bakka itti akkaawuntii keenya guuttannudha jechuudha. Amma info ergan jedhee booda manage payment kan jedhu kanarraa al tokkoof tuqeen keessa seenee sitti agarsiisa. Normaal erga dura buuk akkaawuntii keessanii karaa kamiin wal qabsiisa akkamittiin wal qabsiisa warri jettanillee karaa kana argachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf karaa dura wal qabsiiseen jira garuu edit godhee sitti agarsiisa. Edit gaafan godhu kun haala kanaatiin naa fidaa jechuudha. Maqaa baankii bakka normaalii wantoota barbaachisan jechuudha. Swift koodiin opshinaaliidha. Yesuus nan danda'a akka asirratti jechuudha. Haala kanaan erga guunnee booda kallattiidhumaan birriin hojjennu sun gara baankii keenyaa nuu galaa jechuudha. Gara baankii keenyaa nuu galaa amma abdeet gochuun barbaanne waan ta'eef duddubattan keessaa deebi'a. Silumayyuu hidhamee jira waan ta'eef jechuudha. Isa booda egaa maallaqni keenya yuuroo 70 gaafa ga'u kallattiidhumaan gara baankii keenyaatti nuuf galaa jechuudha. Kallattiidhumaan baankii keenyatti nuuf galaa. Akka kanaatiin maallaqa keenya yuutuub irraa hojjennu aga daftara keenya irra ga'utti hojjechuu kan dandeenyu akkaataa kanaatiin jechuudha. Aga ammaatti warri turtan laayik godhaa keessaa baay'ee warri laayik hin godhini. Sheer gochuullee hin dagatinaa isiniin jedhaa. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii.